Itti yaanne. Itti yaanne. Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya afeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoodna. Itti yaanne. Itti yaanne. Itti yaanne. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Egaan akkuma beekamu torbee keenya eeggannee sa'aatii keenya kabajnee argamnee jirra. Torbaniin itti yaanneen qophiilee nama barsiisaa nama bashannansiisan har'as isiniif qabatee dhufee jira. Egaa torbee darbee waa'ee beekumsaa hawaasaa irratti xiyyeeffachuudhaan itti yaanneen isin biraan gahaa turuun isaanii yaadatama. Har'as egaa gaaffii hirmaachisaa isiniif qabannee yaannee jirra. Gaaffiin hirmaachisaa keenya akkasiin tilmaamaa deemtan waa'ee dhuma beekumsa hawaasaa irratti kan xiyyeeffatudha. Beekumsa hawaasaa keessaa immoo jechama jechuudha. Waa'ee jechamaa akka seensaatti isinii kaasuuf Oromoon egaa beekumsa hawaasaa isaa keessatti jechama fayyadamee akkamiin ergaa isaa akka dabarfachaa ture, dubbiiwwan qolaa fayyadamee akkamiin iccitiidhaan waa dhalootaa dhalootatti dabarsaa akka ture kan nu yaadachiisanidha. Akkasumas immoo dandeettii waa xiinxaluu, dandeettii waa tilmaamuu, dandeettii yaada gadi fagoo qabu wayii tokko jechoota lama yookiin immoo jechoota tokko jechoota dubbiiwwan qolaa fayyadamanii jecha tokkoon ergaa guddaa dabarsuu danda'udha jechuudha. Egaa gaaffiin keenyas akkas jetti. Lafa fudhate jechuun maal jechuudha? Irran deebi'a. Lafa fudhate jechuun maal jechuudha? Egaan dhaggeeffattoota keenya deebii keessan karaa ergaa gabaabaa ihaa dursuudhaan toora bilbila keenyaa -9 yookiin immoo telegiraama keenya -9 irratti deebii keessan sirnaan barreessaa nu ergaa badhaafamaa isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan qophiin keenya itti fufa. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota keenya. Nageenyi keenya jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jechaa kun qophii torbanitti guyyaa tokko raadiyoo Hawaas xiyyeeffataa yuunivarsiitii Mattuu FM 95.6 irratti kan darbudha. Dhaggeeffattoota keenya torban darbee sagantaa beekumsa hawaasaa Oromoo isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo qophiin keenya waa'ee gadaa irratti xiyyeeffata. Qopheessaan qophichaa Guutaa Dirbabaati. Seenessuun kanan isin faana turu ani Daraartuu Alamaayyooti. Hanga xumura qophii keenyaatti yaadaaf qalbiin nu faana turaan affeerraa keenya. Dhalli namaa uumama biroo irraa kan adda isa taasisu beekumsa inni haala hawaasummaa isaa irratti qabu isa tokkodha. Sababni isaas hawaasummaan isaas kan lubbu qabeeyyii biraarraa ittiin adda ta'ee caasaa qindaa'aa, jijjiiramaa fi fooyya'aa kan deemu ta'uu isaati. Kun immoo suuta siyaasni yookiin sirni bulchiinsaa qindaa'aa ta'ee guddinaa fi jijjiirama hawaasummaarraan kan dhufe fakkaata. Baroota duriirraa eegalee biyyootni hedduun akkuma dhahaa yookiin kalaandira ofii isaanii qaban amantii fi sirna bulchiinsaa ofii isaanii qabu turan. Jalqaba uumamaa irraa kaasee namoonni waliin jiraachuuf, murtii fudhachuuf, sirna eeguuf of qopheessan. Hawaasa durii keessatti bulchiinsi jaarsolii fi maanguddootaa kan akka abbootii gadaa, beekumsa hawaasaa, ogummaa, muuxannoo fi waliigaltee irratti hundaa'uun gaggeeffamaa ture. Akkuma qaroominnii fi baay'inni uummataa heddummataa deemeen bulchiinsi walxaxiinsa qabu ijaaramuu eegale. Fakkeenyaaf biyyoota akka Misiraa fi Meesopootaamiyaa keessatti sirni mootii fi dhaalama aangoo, Giriik keessatti immoo gumii magaalaa yookiin siitii assambilii fi Roomaan keessatti immoo seeneetiin hundeeffamuu eegale. Eeshiyaa keessatti immoo mootummoonnii fi dhaabbileen daayinastii seera, filosoofii fi tartiibaan bulchaa turan. Afrikaatti sirnoonni aadaa, jaarsolii fi bulchiinsa beekumsa uummataa keessatti waggoota dheeraaf wal bulchaa turan. Har'a garuu bulchiinsi diimokiraasii, paarlaamaa fi heera irratti hundaa'e biyyoota hedduu keessatti hojiirra oolaa jira.
Haa ta'u malee sirnoota bulchiinsa hawaasaan kalaqaman keessaa gadaan diimokiraasii waggoota 300 waliin kan hangafu ta'uu fi diimokiraasii caalaatti addunyaa kanaaf bu'aa olaanaa buusuu akka danda'utu dhugaa bahama. Gadaan maalummaa, hiikaa, seenaa fi qabiyyeen isaa hayyoota biyya keessaa fi alaa akkasumas barreessitootaa fi qorattoota barnoota idileetiin barreeffameera. Haa ta'u malee hiikni isaa dhaabbataa miti. Kanaafuu qophii keenya har'aatiin yaadaan hayyoota qe'ee warra keenyaa fi hayyoota barnoota idilee waa'ee gadaa irratti hubannoo qaban irraa waan arganne isiniif qoonna. Amma xumura qophii keenyaatti yaadaa fi qalbiin nu wajjin turaan affeerraa keenya. Tole egaan dhaggeeffattoota keenya dhimmoota waa'ee gadaa ilaalchisee keessummoota affeerannuuf biraa qabna. Maarree keessummoonni koo jalqaba irratti hawaasa keenya ni barsiisna hubannoo qabnu isaaniif qoonna jettanii fedha keessaniin yeroo keessan aarsaa gootanii argamuu keessaniif guddiseen isin galateeffadha. Tole mee isin dursaatii dhaggeeffattoota keenyaan wal baraa. Ani Caalaa Soorin jedhama. Hayyuu gadaa Tuulamaatii barreessaa gumii tokkummaa abbootii gadaa duraaniiti. Amma immoo hayyuudha. Hayyuubaa sadarkaa hayyuubaa hayyuu jenna akka Tuulamaatitti. Hayyuuba sadarkaa tokkoffaarra jirudha. Egaa gahee sirna gadaa keessatti qabu barsiisuudha, gorsuudha, sirna gadaa warra dakaa barsiisuu, warra gadaa aangorra jiru gorsuudha. Kana malees immoo ani akka hayyuutti manneen murtii aadaatis bakka adda addaatti deemee akka seera gadaatiin hojjetan seera gadaa akka hin cabsine barsiisan tureeyyuu akkasumas miidiyaa adda addaati immoo sirna gadaa irratti warra miidiyaa argaa dhageettii jedhu tokko wajjinis hojjechaa kanan turedha. Egaa kana amma sooramarra jira. Uummatuma barsiisuudha, gorsuudha, araarsuudha. Maqaan kan koo Dr. Dheeressaa Wayyeessaan jedhama. Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi gosotaa seenaati. Tole maqaan koo Jaalataa haa ta'uu Jabeessaan jedhama. Barsiisaa Yuunivarsiitii Mattuutti barsiisaa muummee gadaaf qo'annoo beekumsa xabbooti. Akkasumas immoo itti gaafatamaa muummee gadaa fi qo'annoo beekumsa xabbooti. Galatoomaa. Egaa hamma xumuraatti dhimma waa'ee gadaa irratti xiyyeeffachuun turtii waliin taasisna. Mee jalqaba irratti hubannoof akka nuuf ta'utti gadaan akkamiin ibsama? Dhimmoota kanaan wal qabatan irratti nuuf kaastu. Mee egaa Yuuba Caalaa Soorirraa haa jalqabnu. Egaa gadaan wanni gadaa jedhanii sirni gadaa wanni gadaa jedhan bu'uurri sirna gadaa caasaa bu'uura sirna gadaa waan afran tokko yoo of keessaa qabaate gadaan tokko gadaadha. Isaanis gulantaalee gadaa sadarkaalee jechuudha. Gulantaalee gadaa yoo qabaate tokkoffaa isaa lammaffaa abbaa bokkuu qabaachuu qaba. Sadaffaa qaalluu qabaachuu qaba. Afraffaa miseensa shanan gadaa qabaachuu qaba. Gadaan yoo caasaa kana hin qabaatin gadaa hin jedhamu. Gadaan dursee caasaa kana qabaachuu qaba. Egaa kana yoo jennu gadaan eessaa ka'ee akkamitti calqabe kan jedhuu fi gadaan durumaa Oromoon asaasa waaqatiin waaqni asaasa waaqatiin uummanni waaqni kenneefi jedha warri Booranaatis. Warri sirna gadaatiin bulaa ture Gujiif Booranni kan sirni gadaa isaanii addaan jetini. Sirni gadaa jedha warri Gujii. Sirni gadaa sirna gadaan Oromoon bulchiisa sadi keessa dabree jira. Bulchiisa durii dulloo, bulchiisa mootota dubartootaa, bulchiisa sirna gadaa kana keessa dabree jira. Bulchiisa durii dulloo kana keessatti namni ilmi namaa oduu sirna gadaatiin hin bulin ofumaa qe'eedhaan wal bulchaa akka turedha. Qe'eedhaan wal bulche sirna bulchiisan beekan hin qabne cacanis wanni dogoggorri adda addaatis kan isa keessatti baay'ate waan ta'eef bara hedduu Oromoon oduu akkasatti bulaa ture. Umarra haalli bulchiisi akkasii kun uummataaf waan hin taaneef bulchiisni kara dubartiitti haa dabru jettee biyya manguddoon murteessite jedha. Murtoota manguddoo kanarraa yeroo calqabaati fi aangoo dubartootaa akka fudhate hoyyooti jedha. Ittaansee hoyyoo garooyyete, ittaansee qalloo qasooyyete, ittaansee lasii lasooyyete, ittaansee haakkoo manooyyete jedha. Haakkoo manooyyee sun cimtuu waan taateef sirna bulchiisa gadaa, sirna bulchiisa dubartootaa keessatti dhiirri fi dubartii walqixxee bulchaa turteedha. Gonkumaa
dhiirri fi dubartii gidduutti hojii gargarummaa qabu hin jiru. Hojii alaallee hojii manaallee walqixxee akka bulchitu godha. Daa'imallee walqixxee akka guddisan goote akkuma nooyyee. Miilallee yoo walli kan dabareedhaan miila walli quuqaman. Akkuma nooyyee bulchiisni isaa cimaa waan ta'e bulchiisni isii cimaa waan ta'e warri dhiiraa kun bulchiisa ishii kanatti waan hin gammadiniif warri dhiiraa kun shira itti tatuu qabanii namni hiyyoo hullee jedhamu nama gabaabaan jaalattu jedhan akkuma nooyyee namni hiyyoo hulleedhu gabaaban tokko na ajjeesinaa na dhiisaa jedhee mala malee akkuma nooyyee akka itti ofirraa kuffisan mala dhahee akka ofirraa kuffisan jedha. Saniin booda sirni gadaa Oromoon sirna gadaatti dhufee sirna uummanni ittiin walqixxee bulchu jedha. Egaa kana Booranaatiin immoo yoo dhumne sirni gadaa ijoollee fooratiin goseetti calqabe jedha. Ijoollee fooraa jechuun yoo loon godaansisanii bakka magri jiru bishaan jirutti yoo loon godaansisan dargaggeewwan kan dubartiin bira hin jirre of maaloo wajjin bobba'anii bakka sanitti goojjoo dhaabbatan. Goojjoo sun gosee jedhama. Gosee san keessatti halkan keessa bulan kan ibidda keessa bu'u keessatti bobeeffatan. Gurmuu ijoollee saniiti gurmaanii bakka tokkotti gosee san keessatti horii isaanii tiffatu jedha. Aadaan sirna gosee waaqni sirna gosee kana fuudhaa heerumni achi keessatti akka raawwatu aadaa gosee kana waaqni jaalatee eebbiseef jedha. Yeroo calqabaati fi sirna bulchiisa gaarii kan fide qaalluudha jedha. Qaallutu sirna bulchiisa gadaa kana dura kan fi qaalluudha jedha. Qaalluun sirna gosee kana fudhachuu didnaan aadaan kan raabaa taate qaalluun akka gadaa eebbisu ta'e jedha. Egaa kanarraa kan ka'e namni calqaba abbaa gadaa ta'e Baasilee jedha. Baasilee ilma guddisaa Fuwaaruu guddisaa keessatti Baasilee kana maqaa hin dhaanii barri isaa hin beekamu amma wanni amma sitti boqonni barri isaa kan hin beekamnedha kan lakkaa'amuuti. Egaa kanarraa immoo hin fagaatu Oromoonis amma warri barreessi adda addaatis sirni gadaa yoom akka calqabee beekamuu baatullee bara dheeraa kan dabarse ta'uu isaati. Egaa dhufiitti sirna gadaa dhufiituma uummata Oromoo kuushirraa addaan bahee dhufeen Oromoon sirna ofii ijaarratee ittiin bulaa kan turedha. Akkuma waliigalaatti walitti finna. Ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Kanatti aansuun immoo Dooktar Dheeressaa carraa isiniifan kenna. Mee itti nuuf fufaa? Egaa gadaan kuni sirna hawaasummaa waa hundayyuu kan of keessatti sirna waa maraati. Sirni waa maraa kun immoo durtuu bara uummattoonni kuush gaanfa Afrikaatti. Gaanfi Afrikaa keessumattuu naannoon sulula qinxamaa yookaan immoo dhawaan lafaa yookaan laangoon sulula qinxamaa guddaa ba'a Afrikaa kan Oromiyaa ba'a fi adda addaa kutee keessa qaxxaamuru lafti kuush jechaadha. Madda uumamaatis madda dagaagina aadaatis beekama. Kanaafuu dagaagina aadaa uummata kuush dachee kuush irratti dagaagee sirni gadaati. Dagaagina aadaan dura garuu dagaaginti jijjiiramni dhalli namaa yeroo gara yerootti agarsiisaa dhufe mataa isaatiin jira. Karaa qaamaatiinis karaa sammuutiinis sana keessa wanta dagaagaa ta'edha. Wiirtuun naannoo sulula qinxamaa ba'a Afrikaa Oromiyaa lamatti addaan qoodee ba'a Afrikaatti addaan qoodee keessa darbu kun bakka argama dhala namaati. Akkasumas immoo bakka dagaagina hawaasummoota siyaasaa hawaasa dinagdeeti. Kanaaf immoo ragaalee adda addaatu jiru. Ragaalee arkeoloojiitiin, ragaalee afaaniitiin kan wantoonni kun sirriitti sarrakeeffaman yookaan waan ta'an yookaan immoo sirriitti ragummaan isaanii mirkaneeffamu malee callisneetuma himtee qofaan yoo himne seenaa hin taasisu seenaan dhugaa barbaadudha. Dhugaan immoo ilmoo waaqaati jedhu Oromoon waaqaa duuba karaa nama hin baasu jedha. Kanaaf ragaalee adda addaa ragaalee arkeoloojiitu jiru. Kanaaf dagaagina uumamaa fi dagaagina aadaa kan jalqabaa kan bu'uuraatiif maddi naannoo gaanfa Afrikaa naannoo sulula qinxamaa ba'a Afrikaa ta'uusaa. Kan fakkeenyaaf Mi'ooseen Corooraa Piikas jedhamu naannoo Ancaar Harargee keessatti kan argaman waggoota kumoota yookaan kuntumoota yookaan immoo miliyoona 10,000 kan lakkoofse naannoo 2007 arkeolojistoonni isaan qotamee baheera. Gadaa sanannaa xiinxalan kan waggoota miliyoona 10 ol lakkoofsiseera. Baay'eedhaan kan lakkaa'amudha. Argeettii Qasraamii Daskadaa kan jedhamus naannoo Araamis lafuma kuush keessatti kan argame
gara miliyoona 5.8 kan lakkoofseera. Anaameessis kan jedhamus akkasuma Awustiraaloopitikas naannoo tokkotti lama kuush kanarratti kan argamanidha. Keessattuu gara Oomoo gara gadii fi Awaash gara gidduu keessa. Doonaald Kaarl Joonsonii fi gareensaa caaltuu yookaan dinqanarra yookaan loosii yookaan alfaa kan argatan kan waggoota miliyoona lamatti siquu kan argatan aadaa bakka jedhamu. Oomoo irratti kan jedhamu immoo malkaa Gundurreetti naannoo Adaadii naannoo Awaash giddu galeessatti kan argame. Ullaa dachee Oromiyaa keessatti miliyoona 1.5 kan lakkoofsedha. Oomoo Sappiyaan kan jedhamu Booddoo kan jedhamu naannoo Awaashitti kan argame. Pookkipii kan jedhamu naannoo Dododoo. Kirish kan jedhamu naannoo laga Oomootti kan argame. Waggoota kumoota dhibbootaa ol kan lakkoofse naannoo 1997 kan argamedha. Kunneen ragaaleen kun maal agarsiisudha? Naannoon Oromoon irra qubatee jiru, naannoon uummanni kuush Oromaa irra qubatee jiru, uumama biraafuu uumama keessumattuu lubbuu lafa kanarratti karaa saayinsaas ta'ee karaa amantiitiin haala ibsamu sana ragaalee arkeoloojii arginaniidha. Ragaaleen arkeoloojii immoo ragaalee qabatamuudha. Ragaalee eenyuma birattuu haalamuu hin dandeenyedha. Booda immoo dagaagina aadaas uummattoota kanatti naannoo keessumattuu Afrikaa keessattuu jechuun ni danda'ama. Midhaan adda addaa, oomishaalee adda addaa oomishuu, horii horsiisuu kan jalqaban uummata kuush kana naannoo Afrikaatti aadaas kan dagaagsan isaanii. Kanas kan agarsiisan ragaaleen adda addaa ragaaleen arkeoloojii naannoo Basaqaatti naannoo Mataa yeroo danaa Caalcaa keessatti Harargee keessatti Yaaballoon Boorana keessatti Xiyyaan naannoo Sadeen Sooddootti Tuqufallaan naannoo Geediyoo fi Gujii jidduutti Saangoon Gaadimootaa kan jedhaman akkasuma kan argamanidha. Walumaa galarraa uummanni kuush yookaan kuusaa yookaan kaasaa yookaan qaam yookaan haam jedhamanii uummata waaqaa jedhu naannoo laga Mormoo kanatti naannoo Abbayyaa kanatti naannoo Sulula Qinxamaa kanatti naannoo Galfana Diimaa fi laga Abbayyaa laga Mormoo yookaan laga Naahil jedhu warra faranjiidhaa garuu Naahil kan jedhu jecha afaan Oromoon jecha afaanota kuushirraa kan madde naannoo laga kanatti yeroo dheeraadhaaf aadaa isaanii dagaagsaa turan. Aadaa dagaagsaa kana keessaa tokko sirna Gadaati. Gadaa jechuun iyyuu warri afaanii haala adda addaatiin hiiku jechuun maalirraa dhufe kan jedhudha. Gareen tokko kan akka Waltartilaawuree fa'aa fi qaqqaban qonnoo adda addaa namoonni biyya alaas namoonni biyya keessaas keessattuu warra afaanii qonnoo qabeessanii qonnoo arkeoloojiitti dabalatee kan ragaa sirriitti nu mirkaneessuu danda'an wanta dubbatamu seenaa seeneffamaa ture kan sirriitti mirkaneessan himteewwan himamaa turan kan sirriitti mirkaneessan ragaalee arkeoloojii fi ragaalee afaaniiti. Akkasumas meeshaalee qabatamoo hangammaatti illee uummanni qabatee jiru ragaalee sirriitti qabataman ibsanidha. Wanta barreeffame sirriitti kan mirkaneessuu danda'u isaan kana. Haala kanaan egaa warra afaan maal jedhu gaa jechuudha seera jechuudha. Daa jechuun immoo waaqa jechuudha. Seera waaqaa jalqabaa. Safuudhaan jalqabee achi immoo suuta suutaan hariiroon hawaasummaa immoo yeroo yerootiin jira waan ta'eef seeronni namaan ba'an immoo jiru. Seerota kanarratti kan hundaa'udha sirniidha kan jedhamu. Nama garaamicha walaabuu jedhamtu bu'uurassee jedhama. Walaabuu kan jedhamu kun egaa har'aa manti walaabuu bakki jedhamu kan ta'u walaabuu kan jedhamu kibba baha Oromiyaatti ni argamu. Bakki walaabuu manti walaabuu bakki Baalee keessa Boorana Gujii keessatti ni argamu. Isaan kun mallattoo isa jalqabaa sana walaabuu jechuun wanta hundumayyuu kan of keessatti qabatu yuunivarsi wanta biyya addunyaa taasisu kana wanta hundumaa lafa kanarraa fi lafa kanaan ala pilaaneetota jedhaman kan wanta hunda kan of keessatti qabateedha. Bishaan jalqabaa bishaan uumamaati jedhu beektoonni adda addaa Oromoodha. Akkasumas Oromoodatti kan qoratan kan akka Ogees fa'aa, Niinji fa'aa, Dooyil fa'aa akkasumas booda immoo Profeesar Asmaa Gaggeessaa fa'aa, Dooktar Dammaqee Gaggeessaa fa'aa
ragaalee alkoolii adda addaa kan akka naamraa fungaa kan dhahaa Oromoo agarsiisan fa'aa garaan duraan safuudhaan jiraachaa turan yeroo safuu gadhee cabsee gaafa jiru waa baay'een beekanii gogiinsitti dhufee achumaan waan karaa garaan olaanuu kanaan asaasa bahee akka mata isaa barsiisee namni seera eegee safuu eegee akka jiraatu waaqa wajjin safuu eeggatee jiraatu. Namni immoo walii isaatii immoo seeraan akka qajeelfamu akka walqixxummaa wallaalu waan ofii barbaadu kan biraas akka godhu kan namaatti akka hin daballe haqa biraatti akka hin daballe haqa akka hin balleessine dhugaa akka hin balleessine dhugaa akka hin jallisine kan jedhu isaan seerota kana qabatantu akka tumaman taasifaman barsiifaman sana boodas immoo yeroo adda addaatti egaa haaromaa dagaagaa kan deemnedha. Beektonni tokko beektonni afaanii jechi gadaa jedhu jecha gaaddisa jedhu irraas dhufee kan jedhan jiru. Gaaddisa jechuun egaa kan jalatti uummanni taa'ee waan adda addaa mari'atudha. Karaa tokkoon immoo naaf ibsamu gaaddisa wanti jedhu kun waa'een dinagdee, waa'een hawaasummaa, waa'een siyaasaa waa hundayyuu sirni gadaa waa hundayyuu jalatti hammata waan ta'eef kan amma jedhu gaaddisa waa hundaa gaaddisa waloo kan ta'edha. Keessumattuu immoo gaaddisa kana jalatti immoo wanta walqixxummaa dibsan wanta dhala namaa jidduutti garaagarummaa uuman tokko caalchisee tokko gadaansee akka hin jiraanne qixxeedhaan akka jiraatu kan taasisanidha. Keessumattuu sadarkaa adda addaa keessa darbee innaa namni ga'eessummaa irra ga'u ga'eessummaa sanarratti malii taasifamu wanti taasifamu marabbaan taasifamu qixxeerratti kan hundaa'edha. Walitti qabamni namaayyuu walga'ii iyyuu jecha walga'ii jedhu dhiyeenya keessa ba'e malee durii keessumattuu dhiirottu iyyuu walga'iin namaa qixxee jedhama qixxee deemnaa qixxee teenyaa jedhama. Sun egaa qixxee innaa ta'an waan walqixxummaa agarsiisan hojjetu jechaadha. Sirni kun egaa bara dheeraaf kan turedha. Baruma tajaajila aadaa horii horsiisuu fi midhaan oomishuu yeroo dhalli namaatti jalqabe jireenya dafoo jireenya baay'ee doofummaan guutame jireenya baay'ee rakkisaa ture kan funaansa biqiltootaa fi adamoo bineensotaa irratti hundaa'ee ture sana keessaa bahee namni horii qoma isaatti horii horsiifamuu danda'an wanti bu'aawwan isaanii nyaatamuu danda'an yookaan immoo kan isaan immoo fe'achuu danda'an horii fe'iinsaa horii immoo fooniif ta'an horii immoo aannaniif ta'an akka horsiifatee jiraatuu fi akkasumas immoo biqiltoota adda addaa immoo kan nyaatamuu danda'an akka oomishee ofuma isaatti qeessaatti naannoo isaatti babal'isee akka jiraatu bara taasisan keessa kan jalqabedha. Sirni gadaa jireenya sanarraa jalqabe jireenya dakoorraa gara jireenya fooyya'insaa jireenya qaroomina finnaansisan kan jalqabame uummatni kuush walii kan jalqabedha. Haala kanaan egaa beektonni yookaan hayyoonni Oromoodha. Argaa dhageettii maanguddootaa irratti hundaa'uudhaan haalli itti umurii gadaa kana qoqqoodanii ka'antu jira. Gadaan yaadatamne gadaan waggoota gara 5,400 ol yookaan immoo abbaa 1915 ol kan jiraate gadaan bidiruu dhoqqee keessatti awwaalamee hafe buqqeedhaan liqimfame akka sanaatti kan ilaalamu kan yaadatamee kan waan isaa baay'een dubbatame gadaan tureera. Achi immoo gadaan gara 8 ta'an abba 9 jiraatanii kan jaataman dhumatanii kan biraan bakka bu'an jiru. Fakkeenyaaf gadaan xayaa abba 9 waggaa 360 jiraatee jaatamii yookaan malee gadaan tasaatiin bakka bu'ee gadaan tasaas akkasuma abba 9 yookaan dhaloota 9 jiraatee gadaan muummee bakka bu'ee gadaan muummee immoo abba 9 akkasuma jiraatee waggaa 360 jiraatee gadaa softuun bakka bu'ee gadaan softuu gadaa maalillee gadaan maalillee gadaa roojii gadaan roojii gadaa dittachaan gadaa dittachaa gadaa wargeenii bakka ol buusaa kan dhufeedha. Kan haaromaa biyya tokko dhumachaa kan biraa immoo bakka bu'aa
haarumaa kan itti deemaa turedha jedhanii kaa'u. Kanneen seenaa gadaadhaa ka'anii hanga 1450 dhaloota Kiristoosiin as haala kanaan egaa gadaan 860 yeroo 8 gara 2080 5,400 kan duraanii kan gadaa guddatee jira. 1450 as immoo gadaa gara waggaa 575 jira. Kanaa walitti dabalu gara waggaa 9,000 kan dhiyaatu turee sirni gadaa kan jedhudha kaa'u manguddoonni aadaa dhageetti manguddoota irratti hundaa'anii seenaa gadaa kana sirriidhaan haala qindaabsinaa kanneen barreessan kanneen xiinxalan socho'anii kaa'an kan akka Dr. Gammachuu Murreessaa fa'a haala kanaan egaa sirna gadaa seenaa isaa kaa'u jechaadha. Tole egaa keessummoota koo ibsa bal'aa waa'ee gadaa irratti nuuf laattaniif guddiseen isin galateeffadha. Egaan dhaggeeffattoota keenya waa'ee gadaa har'aa keessatti maalummaa waa'ee gadaa qabadhee isiniif dhiyaadhe asuma irratti xumura. Kutaa lammaffaa torban qabadheen isiniif dhiyaadha. Gama kootiin nagaadhaan machaa dhaamsa keessan har'aattiin isin dabarsa. Kanapa gadade bidil bokune awala be jaaju kallacha sikeli. Kanapa gadade bidil bokune awala be jaaju kallacha sikeli. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo walitti deebinee jirra. Gidduutti ammas gaaffii hirmaachisaa keenya isin yaadachiifna. Lafa fudhate jechuun maal jechuudha? Irran deebi'a. Lafa fudhate jechuun maal jechuudha? Egaan dhaggeeffattoota keenya deebii keessan karaa ergaa gabaabaa dhiihaa dursuudhaan toora bilbila keenyaa Duwwaa 96565 yookiin immoo telegiraama keenya Duwwaa 9 irratti deebii keessan sirnaan barreessaa nu ergaa badhaafamaa isiniin jenna. Egaa qophiin itti yaadnee ammallee itti fufa. Ammallee nu wajjin turaan affeerraa keenya. Ashamaa harka fuunee nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haadha qabu jirtuu dhaggeeffattoota keenya. Dhaamsa keessan qindeessuun isin faana kan turu ani Maadii Abbaa Tamaamidha. Isinumarraa isiniif jechaa dhaamsa keessan har'aatti dabarra. Dhaamsa keessan jalqabaatiin walaloo Olifaa warraa godina Shawaa Lixaa Amboo irraa nuuf barreesse kan Diinee Ahmad qindeesse kunuuti. Nama tokkootu lafa jira, nama namaaf ofiisaa laatu, nama keessa namni jira, namni bakka namaa jiraatu. Namni shaamaa siiftee ofii dhumee asiin sigee, siiftee gaaddisa yeroo aduu jira namni agartuunsaa siif badu. Ofiisaa beela'ee kan si sooru, jiruu gadadoo kan siif kooru, si'a tokkoof kan sin jibbine dhaaba keef kan sin sarbine. Rakkattee yoo eeloftu kan siif dhooftu malaa, gooqxee yoo beeloftu kan siif laattu galaa. Dacheerraas ta'ee lafa jalaa kan laatame waaqa biraa, jira namni tokko uumamee nama tokkootu lafa jira. Boquu kee ol qabuuf ofii boquu cabsattee, dhaba kee dhabuuf dhaba ishee dhokfattee, kan jirtu dachee kanarra kaniin harge hanga har'aa, kan siif birmattu rakkoo qabdi dacheen nama tokko. Da'ee argama koo yaa hidda dhiigaa, qaama koo hundarra siitu natti hiiqaa. Hidda keerraa hedduutu madoome, ani dhiiga keetu namoome. Jedheetoo biyyi kan leellisu namooma ishee kan beeksisu, addunyaan kan laattuuf bakka dacheen qabdi nama takka. Osoo beeloftuu fiigaa, osoo dheebottuu dhiigaa, siif jecha mankaraartee, sitti uffistee ofii kan daarte. Jira namni tokko namni siif jedhee miidhatu, harkaan abiddatti kan hiixatu, si jiraachisuuf allayyaa kan bo'u, si oolchee ofii dursee kan du'u. Siif hawwitee jiruu dhangaan guutuu, harkaan haadha sirraa kan fuutu, kan hin feene caba keef waan biraa, nama tokkotu addunyaa kanarra jira. Da'eedha ana taatee kan jiraattu, anarra anaaf gaarii kan laattu. Ani inni sirriin anaa miti ilaa, maaf handoo ofitti hawwa silaa. Ani inni kun ofii badiin yaada, ofiin oodiin ofiyyuu kaada. Namalee ana inni sirriin kan biraa, nama ana isa dhugaa ta'etu jira. Ani anaa miti ofittiin daba, yoon fedhe ofiis abaareen ana carii ta'een qaba.
kan nan nuffine natti aaree kan siif taatee si taatee jiraattu jiruu ishee keessa si dhoksitee gudeelchayyuu kan siif baattu gogaa ishee siif jettee gogsitee anaaf kan jiraattu ofirraa ba'ee nama ofii isaa dhiisee anatee ana isa ofitti dabaa kana malee jira namni anaaf jiraatu lafarraa na sooruuf du'attuu kan galee nama tokko dachee kanarraa hunduu kan kennuuf kabajee bakka addunyaan kan qabdu uumaa takka namnis tokkoon ala hin jiru kan biraa nama tokkootu namuumee lafa jira akka uumaatti waaqayyoon malee akka namaatti yoo ayyoon malee hin jiru kan biraa anaaf ana kan ta'u waa'ee koo isa sirrii ragaa kan ba'u yoo dhabde waan siif laattu liqeeffattee si jiraachisti yoo dhibees wanti nyaattu kadhatteellee si nyaachisti qooda kee tuffatamtee siin kan kabachiistu ofii yaadaan qorqamtee siin ammoo kan taphachiistu namuma tokkootu lafa jira de'ee malee hin jiru kan biraa. Dugda keetti na baatteetu harkaan galaanaaf galaastaa afaan kee keessaa baasteetu garaacha koo beela baastaa. Yeroon kophee koo qabadhu jechoonni toora naaf galan gaafaan afaan saaqadhu kan miirri koo naaf tolan. Siidha koo kan naaf mi'eessu sirraa argamuun fedha rabbiiti yoomuu kanaan ani dhaadeessu hayyoodha waaqaan gaditti. Guutte kaa garaacha koo beelee hiite kaa mudhii koo isa eelee. Kaateetti kaa ayyoon kiyya anaan beela baasuuf buute kaa allayyaa dhangaana obaasuuf jiruu koo jiisuuf isa kan kee goksitaa qooqa kee quubsuuf kan kee beelessitaa ayyoo haadha firaa naafaana dhamaatu anaatu har'a siin jira harki kee naaf haa jiraatu eegaa nama ana ta'eef ani maal ta'uu moo bakkeetti dhiisee irraa bahuu ilma namaa ta'ee ishee kabajuu moo salphisee ormatti farrajuu olmaa ishee jechaan ibsuu boombii tahee gurratti uursee moo gochaan ishee deebisu waan fetuuf godhee quubsee ba'aa isheen kalee baatte irraa fuudhu moo itti ida'uu qooda isheen naaf laatte anoo maal isheef ta'u qee baqadhee rakkoo itti hammeessuu orma leellisee ishee ormatti hadheessuu ofii tulluurra taa'ee ishee sulula kaa'uu kaanitti mi'aa'ee isheetti hadhaa'uu. Dhamaatii ishee gateetu geessuu qeeraa gatii dhabsiisuu olmaa ishee bara dheeraa ittuu ta'u ilma haala yeroof baraa ofii banadhee itti cufuu karraa mooto'uuf mucaa warra durii dhabasheef kan ta'uuf furii nama siif dhumee ta'e shaamaa boba'uu ishee kan argite biftuu qalbiin kee maal isheef dhaama yeroo isheen dadhabdeetoo ciistu. Dhala jaarsee eebbise taatee ni kabajjaa ni laattee fi boraatii moo mukaa daamii itti taatee agartuu jaamsitee dirtaa goraattii ilma garaan arrii taatee gaafa dhaba ishee ni gadditaa fi moo ilma kibriitii itti taatee dhiittee garaa ishee waadditaa fi ati deebii barbaadde deebisiif feetu deebii nama tamaaree yookaan isa biyya gamsiise ta'eef kan jaarsi mataa harrii abaaree. Isheenoo sin abaartu si leellisti ol si fuutee yoo ati dhabde dartu sin jibbitoo soo duute kanaafan harmeen dandeessuu jedha kaatee na miillatti yoon rafee ani ayyoof waan fedha isheef osoo duutee hafee dhugaan ani yoomiyyuu isiniif hiru ayyoon alatti kan namoome hin jiru. Deebinee jirra egaa dhaggeeffattoota keenya egaa waa'ee gadaarraa waan hedduu barataniittu jennee abdii qabna. Egaa qophii keenya goolabuu fi daqiiqaawwan muraasatu nu hafa. Utuu qophii keenya goolabine egaa gaaffii hirmaachisaa keenya deebii isaa isinitti himnee warra deebii sirrii nu deebisaniif immoo badhaasa keenya qaqqabsiifna jechuudha. Egaa gaaffii lafa fudhate jedhuu fi deebiin isaa ni babal'ate ni hore yoo jettan deebiin isaa sirriidha jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophicha qopheessuu fi keessummeessuun isin faana kanan ture ani Guutaa Dirbabaati. Amma yoonaatti nu waliin turtanii nu dhaggeeffachaa turuu keessaniif guddifnee isin galateeffanna. Qophiin itti yaadnee har'aaf qabnu egaa kana fakkaata ture. Torban immoo qophii biraan hanga walitti deebinutti kan nagaa kan jaalalaa waaqni nu haa taasisuu isiniin jenna. Horaa bulaa deebina.